ka waraqata iyyuu hin qabne ka giraamaanuu irra jiru namni kaleessa karaa gubbatti akka nama zarii hin qabne itti ishaaraa gubbatti gatamee namni ishaaraa gubbaa fuudhe rabbii gaditti mucaan kun sababaa ta'ee fuudhee of jala qabate san keessa dhaabate silaa dubartii waliin amma akka taasirratti dubartootaan waliin dubartii booya suudii ta'ee Dubaay ta'ee suudii booya Dubaay ta'ee Oomaan booya hin ta'u jechuudha odoo nama xiinsammuun isaa fayyaa qabu ta'e. Uduu dhaabatee illee isin arrabse wallaahi rabbiin isin qabne ustaaz Ahmad irra ilaalina dhaabatee illee odoo isin arrabse waan barbaade ofii korra ilaalu haadha baate maaliif beektaa dhaloota kanatu zaalima si godha akka waan itti nama miidhuuf kaayyoo qabdu namootatu viidiyoo waraabee waan hin taane si jedha akka waan itti akka kanaa taate malee kan saadantaan qabu. Mataadhaanis gaddeebitaniirtan mujrimas taataniirtan kaafiras taataniirtan qeesis taataniirtan sheekis taataniirtan waan kana dura isiniin hin jenne wayi Oromoon isiniin hin jette. Si jamir Oromoodhaaf waan gaarii ooluu irra Oromoo yoo akkanaaf akkanatti taate qofarraa fayyadamta Oromoo. Yoo san isaan illee fayyadda yoo san irraallee fayyadamta. Gaafa akkana deemte ati duutee jirtaa beekaa namni dhugaa dubbatu amata dheeraan jiraatu. Namni dhugaa dubbatu fira illee horatu yoo diina horate malee yoo lubbuu fi tana albee gubbaa dhaabee deeme malee jireenya hin qabu namni dhugaa dubbatu. Haddallee taanaan borullee taanaan warra hoolota koomentii kanneen warra miidiyaa kanneen waanaan jedhan yookaan ammoo garasin na hubatan jedhan ta'uu kan rabbii keessan qofaaf faana deema. Hadda birriin tuni meeqa risiitiin irratti galtee hin jette birrii 85 iyyuu hin geettu. Kakaraa keessaati risiitii keessan irra galee ammoo rabbii tokkicha qofa beekaaf birrii hagaan irra galte tanii yoo xiqqaate birrii 60 oli kan hin beekne kan akkaawuntii keessan irra gale. Rabbiif jecha amantan malee usuu mujrimaaf nama rabbiin hin sodaanne taate barqalee gootanii cadhisuu ni dandeettanii bar. Ilmi nama rabbiin sodaa dhiisee jira bar yeroo ammaa ija namaa sodaachuu jira ija miidiyaa sodaachuu jira jechuudha. Haftee bar rabbiin sodaan ni galee gatii kana ta'eef mucaa kana rabbumaaf jechuuf qabaati mallaqallee hunda fuutanii ittiin kenninaati. Yoo kennitanillee Ahmad himatti kennaati Ramadaan himatti kennaati innummaani waraqata kanaan hojjetee fi waraqannummaan kun sirraa'ee fi mucaan kun yoo barbaachisaa ta'e tikeetti illee itti muranii yoo gara haadhaatitti illee galchan yoo achi keessa illee nama ta'ee horate yoo deemee sammummaan isaa kun iyyuu laallamee mana yaalaa geeffamee hordofamee illee jedhe rabbiin irraa argatan haati wayii jiraattee sagalee haadhaa wayii dhageettanii amanaa isinii kennattu hin jirtu. Haadhaa dubbisuudhaaf yoo xiqqaate kun ollaa irraa eessaa bayanii haadha sanuu sagalee isii dhagaya. Haadhuma sanuu laala abbama sanuu laalaati. Rabbumaaf jecha gargaara. Waan miidiyaa kanaatti madiisaati. Rakkoon isaa haalaan lammu waraqannummaan sun irraa sirraa'e. Dhafaatee maaf jedhee sagalee sii kaa'ee ture. Chaarjiin ustaazii cufaa natti fakkaata. Kan Ramadaaniin seenna rakkoon qabu. Kan dhageessisuuf hirumaan haasumnaa. Wanti dubbachuu barbaade utubaa na gadhiisanii bakka dhiiban qaba jechuudha Oromoon. Wanti isinlee irra maraasii kaa'amee si daawwalee si kaasnee illee waan kana keessa jira. Waan kana karaa kan keetiin goolamnaa jenneeti. Jalqaba silaatii barbaachisu ta'e ofuma kennaa goolamna jennee yaadnee ture. Ahmadiin ammoo akka nu yaadne hin taane gara biraatti akka ittiin fudhatisiin galee. Namni jechuun ulfaadha waan dubbachuu si galtee yeroo baay'ee namni kun akkana jettee nama kanarra darbuun illee gaarii miti si galee. Anama fakkeenyaaf waan barbaadillee sun godhee waan barbaadillee osoo naan jedhee rakkoota kan qabu waan ni fudhata garallee dandeetu maan jiraataara waan ta'eef osoo na raabsu miti nadha illee Ahmadiin hin dubbadhu si galee. Anadha Ahmadiin garaan kiyya daraan jette wallaahi billahi macarashaa dubbisitti maaliif jennaan Ustaaz Ahmadiin kun nama bira teessee sila waa'ee namaa haasoftu sila akka namni chaalenjii fudhatee birrii san kiisii kaatee maatii ofiitiin gargaaree finna ofiitiin gargaaru dhiisee mucaa hin beekne kana dhufee agaree isaa yoo hin beekne rabbii tokkochaaf jedhee chaalenjii hammas ga'uu fi fudhatee osoo akka daa'ima ofii qabsiisee laala daa'ima ofii san dhiisee laayivii waa'ee isaa dubbataa ture. Sehingga wae isa hasa ture adal deebi'ee ammoo Ahmadiin bootaa silaa namni akkas qarqaaree faana boo'ee taphatutti birrii kiyya irraa fuudhaa hattuudha jedhaa ture Ahmadiin. Hattuu sheeritti godhaa jedhee waqasam billaahi akka hin rifanne wanti akka biraan rifadhee leembeeku jechuudha. Siigalee kana jechuun ni ulfaata siigalee ana amma ustaaza kanaan akkas jedhee Ahmadiin nama biraan hin qusata jedhee hin yaadu siigalee. Carraa si kennan si kenna wayi. Kana waan ta'eef
hamma danda'ameen atillee galatoomii ana dhageettee mucaa kana gargaaruun galatoomii ana akkuma amma ustaaziin jedhe kana ani dubbii kana harka keessa fudhachuu barbaadanillee Oromotu waa jedha gursummeetti fuuti nama geettu galchaan nama nanqattu jedha asiin durallee waan kanallee sitti himee jira dhimma mucaa kanaa ofirraa fixii ofirraa buusii isin jedhellee ture akka gaafa duraa sanii jechuudha garuu mucaa kana jala teettee dubartoonni miidiyaa kanarratti jala taa'anii baaldii guddaa kana jala kaa'anii keessaa waraaban isaa waan haasa'eef waan dhiisen beeku asii deemee lukaan yamanii seenee yamanii irraa suudii seenee suudii irraa lukaan Itoophiyaa deebi. Bar akkuma itti komatanuu wallaalee bar namni kun akka itti komatan hin jiru bar mee ishii eenyu kennitan mee hin gattanii yoo gattan namni tokkichi ofitti hin qabu mucaa kana waa gara silaa namni ganda ofiitiin dhaabata karama gandaatitu yoo achi deebiftan gandisaa kan mucaa kana ofi qabeetiin ofitti waan jedhu hin jiru mee eessa kaayan jara na bar kana ajaa'ibe eessa kaayan mee akkam godhan bar nama kana bar akkii godhan hin jiru bar eessa keettan garam deeffattan garuma isa deebisan galee baruma silkiin namicha kana barani ka isin bira jiru sun silkiin qabu ka isin bira jiru sun iyyummaan seentedha inni nu gargaarsa barbaachisa amani ramadaan inu mataa isaatu gargaarsa barbaachisa wallahi Wallahi yaadha. Laakon saddeet barreessaa jala kana jarana wallahi irra kadhee barreeffama godhuun dhabee gaayis. Yookaan ustaazama Ramadaan mootii tarra sii kenna wal harkisiin beektaa fi maqaa isaa qo'i mootii tarra sii kenna. Laakon saddeet jennaan mee maal godhuu laakon saddeet barreessita nama kaawwalee. Argudii bar ummata ajaa'ibaati wallahi. Mee maal godhuu laakon saddeet barreessita Khadijaa Abbaa Jamaal. Nagahuma kaa'ati. Okay, ka Ramadaanitiin miyuuti qabattanii kanaan yaada keessan dubbachuu hin dandeessanii inshaallah. Kana jedha Ustaaz Ahmad nama gama kiyyaa wallahi homa godhullee wallaaleera. Ishii mucaa kana namni isinirraa fuudhee silaa namnummaan itti dhiyaatu wayii isinirraa fuudhee mucaa kana furmaata laatu hin jira. Karama maatii isaaniitiin karama maatii warraatiin iyyuu hin jiru bar. Gidanii hin jiru bar. Gatii namni kun hin jirre mee akkam godhuu heddan ishii akkam godhame. Laakuu waraqatuma kana yoo hadha yoo sirreessan. Namnummaan mucaa kana faana deemee mana yaalaatu geessee mucaa kana yaala tokko godhuun jiru. Tokko mi'ootu godhaa tokkoon dubbadha. Shorbatti godhe. Koi. Wallahi. Amma ta'ee haadha koo. Amma ta'ee jira amma sirrii jira jechuudha Ustaaz Ahmad gadii kana ta'ee fi amma sirrii jira. Ani wallahi natti ulfaachuutti jira akka obboleessa kiyyaa tokkotti bar namni harkaaluu kallee walii hidhanii haadha sanii yoo gayanii maraataa namaaf maraataa kana haati ni barbaaddi abbaan ni barbaada obboleeyyan tiyya eeggifata haati ni barbaaddi abbaan ni barbaada namaaf maraataadha namaaf gowwaadha namaaf nama waa hin beenne garuu maraataan kun haadha ni qocca maraataan kun haadha ni rakkisa haati ni feeti sini galee mee ambar wama godhaa isinin jedhuu wallaalee bar moo oomsitaniitumaani mana yaalaa anamma birrii kan osoo waraqannummaan kun irraa sirraa'ee waraqanni isaa kun erga raawwatee fi mucaan kun mana yaalaa deemee mana yaalaa san dhaqee yaala godhatee hedduu waan itti gammachuu qabu jechuudha. Yaala sammuu isaa mucaan sammuutu sirrii hin jiru bar mee hadha maal argee hagam isinii obsee birrii yoom guurtanii yoom dhooggattanii hattu isinin jedhe bar yoom guuramte birriin guyyaa lama oollee bar guyyaa lama oolame guyyaa lama keessa kanatti namni namaan hattu jedha namni ji'a sadii nama eeggatee hattu namaan hin jedhu bar ana malee eeggata warqanii narraan sirru abnee haadha faate adilee natti eriftee minaa naan jennaan laayifii natti ergatee aamee koon jedheeni birriin sii guuramteerti
akka gaafa duran naan jedhanitti birriin inshaallaa sii geetti yoo hanqatellee deebisee sii kadhadha garuu birriin amma ustaaz Ahmadiin biratti walitti qabamte obsii jedheen dhugaadha ustaaz Ahmadii kiyya namni keenya namaa hin beeku mucaan kun meebii rakkina nyaataallee qabaachuu danda'a rakkina uffataallee qabaachuu danda'a hundu kaameera kallachasaallee arginaan kaameeraa irra qabu malee gurra isaallee arginaan kaameeraa irra qabu malee viidiyoo maraachuu malee namni tokko faayidaa qabuuf hin jiru. Media makana ratilla bani barnamni us jadi gedoni isa warabu male isini gale haasa jechuuni male media makana ratille namni lakkin dubbatin gedoni injiru afaan keessa namni gadi qabu injiru harka isaati afaan isaa namni hidaaru injiru isini gale namni kenna garu marata gede namni tuffatu sanuma nama rafudatu bay ada jira ada ami ye lubbu miyuti raba ya bibi ko se ya debar akam jiru ما دفعت لك فلوتين ما جولي الشيء تقول أنا جري نمشي شيء تقول نما به شيء تقول أنا يسارين جرانو وفي بريم واني نانا نروكابو رامي بريم لغان جرو جمالين بريم لغان جمال كوني مو في توبيا كله أجا تيما مچان كم مرسيد بار بار هتي mana بريرا kami كود في كود جالدين نما كان دين هتا نما جرين جو فيديو كيرو هرم مركين هتا كنا نقول لكن نوان نما كوني كم دمراتا نما كوتي فيانا ودا سيفتي وان في نما جرين نما كام رامي لكتو baru borababa kinate mizemi kinate baru abba ko kire kamunanda malik ne mana ate kale chuto ro kanani churo wan be da lubu dage fadu ala amma dage fadu lubula amma mali beta amma ustaz Ahmad nama si gargararu nama mallaka kan kelle nyaatu miti nama sibira da me ustazo tamme qatu jira media kanarra nama me qatu jira nama sanni kan jere duga rabbeti ustaz nda malike saban kana ature beta ustaz nda malike saban ban ma hoji sane be kan malif dagai fadu ka ina mena dagai ka amma ustaz Ahmad si gargaru jira mallaka kan kenya ni anu si gafachu jira itti si bilbilu jira si gale mallakni kana account irra galara ijoolleen sanbatal lamani hingalu mallakni Itoophiyaa ni beeta wita taaf kiifta tagala addi kuno yoo addi maali guyyaan adda addi guyyaan maal ture guyyaan addi guyyaan kuno ke jimaata jechuudha addi jimaata si gale birri haga gure torbaanu genne ijoolleen akkasiin niyyatan saniin si galchine bar ka guyyaa lama oolee si galche jira ka sadi oolee si galche jira ka takka oolee si galche jira ka shan oolee si galchetu jira akkasiin niyyatan saniin bar sa'aati san siif hin galchine jidduu san keessa ammoo sanbattan illee jidduu keessa sanbatti guyyaa lama baankiin hin jiru ni beekta si galee ijoolleen ka galcha wixataaf kiiftata galchan harbaa oolee kamsaadha kun hojimaan ni hadhaa jechuudha si galee jarjartee namaan hattuudha jechuun qabdu aamee koo taatee arabate amma nagi wala fangela mangabena nagi wala me challenge no chete mesuni challenge se chete mesuni hattu kharati namichi challenge kan hattu challenge chete gorina malif nama dukku satangar garajira dagai nadageeffadhu ka waan asin dagai challenge ana hojjetaa dhiis challenge waa'ee challenge hin dubbatin waa'ee challenge anuma dhiisi waa'ee challenge sanii amma kan aare la ma fangela mangab guramee jiru kana maal haa godhanii barbaaddaati afaan kita mangkabel to kana gibadu me challenge sano tiktok gordo bani ustada maritti shena koda reno dara sano sirti kabani attamiti fani gas ke samadi biriya manasi gure jira biriya mana woci kabda woci kab amma fakkeenyaaf ati qoy rakkinni kan kee kaatee amma hin wonna jechuu barbaaddu maali inni natti madhan obboleetti heedi rakkoo takkan qabu rakkinni kan kee kaammas woci waa tokko woci waan fayyadamu keessa atama maal akkasii godhan feetan achi Nagifadhutti maalawaati woci waan nyaadhu hirkaan qabu haadha koo biran jiru abbaa koo biran jiru mucaaraa mee kana biran dalagaan jiru akkamitti nyaata gaafadhaa jedhe raamina gaafadhoo lebee laata qottu na gaafadhoo jedhe garuu ani isa biran dalagaa jiru nama biraa biran dalagaa garuu jamaaliin hin biran dalaguun Itoophiyaa kana biyya kana jechuudha lafa wayii bituudhaaf warqaa amma miidhagee bilaa kanaa godheera. Adam Ramadan in biram maaf hin deebirree akka duraa Ramadan nyaata si danda'a miti maa wamanni nyaatu wajji nyaata. Ramadan in dhaggeeffatu mana yuunaa kenni naani deebittaa mana yuunaa kennanii raamee biraan galanii raamee biraa qottuu boodaasii kenni naa qottuu nu bira bulle naani raamee ammas nama tarra shaayoon biraa bee raamee biraan ta'a ammas mucaan kun raamee miilee naan biraa bee bakka biraa dalagaa nammeedha raamee kabajaa qaba nama deeggata bakka irraa na fuudhee biraan bahu isa waan jaatuuf mana isaatti galaa bakka biraan dalaga. Garuu Jamaal kun ollaadha ijoollummaa guddinuma Ramadan jechuudha. Amma jechuun waan uffattuu fi birrii waan uffattuu fi waan nyaattu barbaadda isaa? Waan nyaattu tokkoo fi kan qabu ammas immoo biyaan sina shakkanii birrii manatti kennuu danda'u maaliif birrii kana fuudhee maal gochuudhani Jamaal maatti kennee naannoo ijaarama waayidiin manaa hojjetee
Akka isa bira lagi naan beendaan kun haasabee maatii kootee iddoo galee shakkii bara amiyyee amma birrii yoo fuute laal birriin si jalaa baddi. Borullee Ambirii wanti fuudhee fi birrii yoo fuudhee aayidinaa hojjennaan beendaa ga'een haasabee aayidinaa hojjetamennaan jamaan namni lagi waa hundee dhiiraa ga'ee biraa maqaa isaatiin haa godhamu.